Iraan balbala Hormuz yoo cuftee addunyaa irratti dhiibbaa akkamiitu uumamuu danda'a? Haleellaa Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti raawwatan hordofee tarkaanfii Iraan fudhachuu isii beeksifte keessaa ulaan galaanaa addunyaadhaaf murteessaa ta'e Strait of Hormuz cufuudha. Jikinni boba'aa addunyaa harka 5 keessaa tokko kan ta'u karaa ulaa qarqara galaana dhiphoo bal'ina kiiloomeetira 40 qofa qabu kana keessa dabra. Hoogganaa olaanaa isee dabalatee qondaaltonni waraanaatii fi siyaasaa isee hedduun kan jala ajjeefaman Iraan biyyoota baha jiddu galeessaa hedduu misaayilaa fi dirooniidhaan haleelaa jirti. Dhiibbaa isiin addunyaa irratti qabdu daran guddisuufis ulaa kana cufuudhaaf akka murteessiteetu himama. Dooniiwwan naannoo kana dabruudhaaf yaalaa jiran irratti illee haleellaa fudhachaa jirti. Durataan dhaabbata basaasa UK MI6 duraanii Sar Alexander BBCtti akka himanitti cufamuu ulaa kanaatiin haalli hammaataan addunyaa irraa akka gahu himeeti jira. Dhiibbaa cufamuun ulaa kanaa gatii boba'aa irratti qabu yoo ilaalle rakkoo diinagdee hamaan akka addunyaa irra dhaqqabu ifa jechuudhaan dubbata. Bulchiinsi odeeffannoo anniisa nukuleeraa walakkeessa jalqabaa bara 2023tti guyyaatti boba'aan barmeela miliyoona 20 akka dabre tilmaama. Kunis waggaatti daldalli boba'aa gara doolaara biliyoona 600 ta'u ulaa galaanaa kanarra dabre jechuudha. Rakkoon ulaa galaanaa kanarratti mudatu ammoo sadarkaa addunyaatti dhiheessii boba'aa irratti hanqina olaanaa hordofsiisuu danda'a. Kun ammoo battalumatti qaala'insa gatii boba'aa uumuu danda'a. Kanaaf xiinxaltoonni yoo waraanni kun kan yeroo dheeraa fudhatu ta'e biyyoota addunyaa hunda rakkoo cimaan akka mudatu akeekkachiisaa jiru. Ameerikaa dabalatee biyyoota boba'aa biyyoota galoo galaanaa irratti hirkatan hedduu biratti dhiibbaa cimaa fiduu akka danda'us himamaati jira. Ulaan Hormuz kun ulaa Iraanii fi Omaan jidduu jiru waggaa ta'u seensaa fi bahuun isaa naannoo kiiloomeetira 50 kan bal'atudha. Jidduun isaa ammoo bakka dhiphoo kiiloomeetira 40 ta'uu qaba. Haa ta'u malee ulaan kun gadi fageenya kan qabu yoo ta'u dooniiwwan gurguddoo dabruu kan danda'an kutaasaa giddugaleessaa san qofa keessa. Dooniiwwan gurguddoon karaa bal'ina kiiloomeetira 10 qabu qofa irra deemuu danda'u. Taankaroonni gara galoo galaana Paarshiyaatti yoo dabran karaa odola taandikan naannoo Iraanii fi biyyoota Arabaa jidduutti wal falmisiisaa ta'etti dhiyaachuudhaan dabru. Qaamni dooniiwwan daldalaa karaa ulaa kanaatiin dabran rakkoo itti uumu yoo jiraate tarkaanfiin waraanaa biyyoota biroolleen hirmaachisuu akka danda'u xiinxaltoonni kan akeekkachiisan. Taateen akkasii kunis yeroo waraanaa Iraanii fi Iraaq kan bara 1980-88 uumame keessa ture. Xiinxaltoonni akka jaanitti Iraaniif ulaan Hormuz cufuun bifa humna ittisaa ta'e kan fudhatamu waggaa ta'u kunis akka meeshaa nukuleeraa qabaachuu wajjin wal fakkeessa. Akkuma sagantaan nukuleeraa Iraan hawaasa addunyaa biratti yeroo dheeraadhaaf beekamaa turetti biyyoonni gurguddoon Teheraan haala tarsiimoo teessuma lafaa isee fayyadamtee dhiheessii anniisaa addunyaa akka ukkaamsituuf akka hin hayyamne irra deddeebiin ibsaa turan. Yeroo baay'ees Iraan wanti isii irra gahu jiraannaan ulaa kana cufuudhaaf akka doorsisaatti itti fayyadamaa turte. Haa ta'u malee namoonni hedduun ammoo Ameerikaadhaa fi michoonni isii mala waraanaatti fayyadamuudhaan saffisaan haala adeemsa galaana kanaa bakka turetti deebisuu akka danda'anis eeru. Tajaajilli qorannoo Koongireesii Ameerikaa kan bara 2012tti qorannoo taasise Iraan ulaa kana cufuudhaan adeemsa dhiibbaa addunyaa irratti uumuu isee cimsuu dandeessi jedhe. Tarkaanfiiwwan ta'uu danda'u jedhamuudhaan tarreeffaman keessaa kan itti aanan kun ni argamu. Dooniiwwan daldalaatii fi kanneen biroo kamuu ulaa Hormuz kana keessa dabran akka hin dabarreef uggura labsuu raawwachuu dandeessi. Iraan amma haleellaa Ameerikaatii fi Israa'el isii irratti raawwachuun hooggantoota isii fixuu hordofee labsii kana labsiteetti jirti. Kanaan boodas yoo waraanni kun yeroo gabaabaatti hin dhaabbannee fi gara mariitti hin deebine doonii karaa sana dabran sakatta'amuu yookaan ammoo qabamuu akka danda'an labsuu. Dhukaasa akeekkachiisaa doonii irratti dhukaasuu, dooniiwwan adda ta'an humna waraanaatiin irratti xiyyeeffachuu, lootuuwwan galaanaa ulaa Hormuzii fi galoo galaana Paarshiyaa keessatti awwaaluu, dooniiwwan daldalaatii fi waraanaa irratti xiyyeeffachuuf doonii bishaan jalaa fi misaayilaa fayyadamuufaa itti fufuu dandeessi. Wayita waraana Iraanii fi Iraaqitti Iraan dooniiwwan boba'aa fe'an irratti misaayiloota fayyadamaa kan turte yoo ta'u galoo galaanaa keessatti ammoo fanjiiwwan garaagaraa awwaaltee akka turte ni yaadatama. Fanjiiwwan awwaaluudhaan doonii waraana Ameerikaa irratti haloo bahuu dandeessi. Iraan Strait of Hormuz guutumatti yoo cufuu baattellee kaffaltii inshuraansii doonii haalaan ol kaasuu dandeessi. Akkasumas karaa bahiinsa galoo galaanaa irratti dhiphinni galaanaa waan uumameef baasii olaanaadhaaf saaxiluu danda'a. Ogeeyyiin akka tilmaamanitti daandiiwwan Iraan bu'aa qabeessoon itti dooniiwwan 3,000 fi sanaa ol ta'an kanneen ji'aan daandii bishaanii kanarra imalan dhaabuudhaaf dandeessan keessaa tokko bidiruu haleellaa saffisaatii fi doonii bishaan jalaa fayyadamuun fanjiiwwan kaa'uu akka ta'us tilmaamaniiti jiru.
humni galaanaa idilee Iiraanii fi humni galaanaa koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa dooniiwwan waraanaa biyya alaatii fi dooniiwwan daldalaa irratti haleellaa banuu eegalaniiti jiru. Haa ta'u malee dooniiwwan waraanaa gurguddoon deebii isa kanaatiif haleellaa Ameerikaatii fi Israa'eliin xiyyeeffannaa argachuu danda'u. Bidiruuwwan saffisoon Iraan yeroo baay'ee misaa'ila farra doonii kan hidhatan yoo ta'u, biyyattiin dooniiwwan lafa irraa, dooniiwwan walakkaa bishaan keessa lixanii fi dooniiwwan bishaan keessa lixanii deemanis kanneen adda addaa qabdi. Yeroo ammaa kanaas marsaariitiiwwan hordoffii galaanaa suuraa saatalaayitii fayyadaman sochii bidiruuwwan waraanaa Iraan naannoo daangaa galaana kibba biyyattiitti argaman gabaasaniiti jiru. Qorannoon dhaabbata xiinxalaa Vaarteeksaa jedhamu gaggeeffame akka agarsiisutti Saawudii Arabiyaan guyyaatti jiikita boba'aa naannoo barmiila miliyoona 6 karaa hulaa Hormuuz ergiti. Kunis biyyoota ollaa kamiyyuu ni caala jedhan. Chaayinaan, Indiyaa, Jaapaanii fi Kooriyaan kibbaa kanneen jiikata boba'aa baay'ee karaa sanaan dabruu galchan keessaayi. EIA'n akka jedhutti Ameerikaan guyyaatti jiikata boba'aa naannoo barmeela 1700 fi kondensaayitii gurguddoo hulaa kanaan galfatti. Kunis tilmaamaan boba'aa waliigalaa galchitu keessaa paarsantaa 10 fi fayyadama boba'aa ishee keessaa paarsantaa 3 ta'a. Gaheen waloo biyyoota Awurooppaa boba'aa karaa hulaa kanaatiin geejjifamu guyyaatti barmeela miliyoona 1 gadi ta'etti mul'ata. Bifa kanaan yoo ilaalamu biyyoonni Arabaatii fi Eeshiyaa Ameerikaan yookaan ammoo humnoota Awurooppaa kanneen waldhabdee dhiheenya kana Israa'el waliin siyaasaadhaan hiriiran irra caalaan kan cufamu hulaa Hormuuziin guddaa waan dhaban fakkaata. Biyyoonni Eeshiyaa hedduun Iraan waliin hariiroo gaarii yookaan ammoo walitti dhufeenya gaariidha qabu. Chaayinaan biyyoota boba'aa hulaa Hormuuz keessa dabru fayyadamtu keessaa isii tokko waggaa taatu boba'aa kana keessaa harki guddaan Iraaniin gatii gabaa addunyaatiin gadi ta'een gurguramaafi. Innis sarara jireenya diinagdee murteessaa ta'ee fi qoqqobbii Ameerikaa akka dandamattu Teheraan kan gargaarudha. Akka fayyadamtuu boba'aa Iraan guddaatti Beijing gatiin boba'aa dabaluu yookaan ammoo daandii doonii irratti addaan cituu uumamu kamiyyuu simachuun isii hin oolu. Chaayinaan ulfaatina dippiloomaasii isii guututti fayyadamuudhaan daandii anniisaa barbaachisaa ta'e kana akka hin cufamneef yookaan ammoo cufamee yeroo dheeraa akka hin turre gochuuf yaaduu dandeessi. Waa'illi dhaabbata gorsaa anniisaa Outlook Advisor kan ta'an Anas Alhaajii CNBC'tti akka himanitti hulaa Hormuuz cufuun diina isii caalaa michoota Iraan miidhuu hin oolu jedhan. Balaa irra deddeebiidhaan naannoo Iraanitti mudatuu fi doorsisa hulaa Hormuuz kanaaf biyyoonni boba'aa baay'inaan alatti argan kan naannoo galoo galaanaa filannoo biraa karaa hulaa kanaan ala barbaadaa turan. Akka gabaasa EIA'tti Saawudiin ujummoo isii baha lixaa sarara dheerina kiiloomeetira 1,200 qabuu fi guyyatti jiikata boba'aa hanga barmeela miliyoona 5 geejjibsiisuu danda'u hojiirra oolchitee turte. Bara 2019tti Saawudii Arabiyaan yeroo dheeraadhaaf ujummoo gaazii uumamaa jiikata boba'aa geessuuf irra deebitee hojiirra oolchite. United Arab Emirates ammoo dirree boba'aa biyya keessaa isii kan buufata doonii Fujaayiraa galoo galaana Oomaan irratti argamu karaa ujummoo guyyaatti boba'aa barmeela miliyoona 1.5 dabarsuu danda'u wal qunnamsiifteeti jirti. Ji'a adoolessaa bara 2021 keessa Iraan ujummoo Gooree Hijaaz kan jiikata boba'aa gara galoo galaana Oomaan geessuuf yaadame xumurte. Ujummoon kun yeroo ammaatti guyyaan naannoo barmeela 350 fe'uu danda'a. Gabaasaaleen akka agarsiisanitti Iraan garuu hanga ammaatti akka ittiin fayyadamne mul'isu. Daandiiwwan filannoo kunneen walumaa galatti guyyatti boba'aa naannoo barmeela miliyoona 3.5 qabaachuu danda'u. Kunis tilmaamaan jiikanni boba'aa paarsantii 15 yeroo ammaan tanaa karaa hulaa kanaatiin alatti akka ergamus beeksisaniiti jiru.